مي فيديو خنا لا أكسم فوتو خنا لا إسال لتشوتو براتوتو ما أسيتو بيات نقيستر كمان يجود أباتو إلمو إسا توقع ديتي قديتي dhimmi ilmootiti dhimma keenkee qofa osoo hin ta'in dhimma uummata keenya hundaati. Mee waan ilmoon tante waan ilmoo tante mudate hawaasa Oromoo nama Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo namoota hedduu gaddisiise, viidiyoo namoota hedduu rifachiise, abbaan daa'imatti isaa waggaa 8 irratti waan hin yaadamne jechuudha. Viidiyoo namoota hedduu rifachiise, haati daa'imatti tanaas waa'ee kanarratti wanti kun akkamitti akka ta'e akkamitti akka uumame dubbattee jirti. Viidiyoo kanaan walitti deebinee jirra haga xumuraatitti nu faana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan maatii ta'uu hin irraanfatinaa. Hordoftoota kiyyaa yeroo dheeraadhaaf viidiyoo osoo hin hojjetin turee jira. Sababa garaagaraatiif waan na hin mijoofneef viidiyoo osoo hin hojjetin turee jira. Viidiyoon kun namoota hedduu bira gahuu hin danda'u waan ta'eef laayikii godhaa. Yoo laayikii gootan viidiyoon kun namoota hedduu bira gaha. مي فيديو خنا لا أكسم فوتو خنا لا إسال لتشوتو براتوتو ما أسيتو بيات نقيستر كمان يجود براتوتو ما بيوما نتخيس جراتشا جروتا نقيستي أركم نيجود إسين سترتي دين تونس إسين كأمي كلها كانوا قرأت تونس يجود يرو إتداتان شمرن قديد مني والخاجر وخنتي يرو إتدايمن قديد من داتان ساني والخاجر وخنتي أكنا سترتشو فورمات أمو أكنا كأمي كلها ديمتو فورمات التانية باي ذا واي غافي خنا نو مسلمة كوفا غافة تشانجر أبليين كان يخامنتي برا هردفتني لا إسنين غافة تشانجر مالف جنان it's mind game غافي سموتي وان تيف وانا من أمني personally يادي ديبس وان تيف جتشود خود أمنتي كوفيني لا تونتون سنيفو يرو إتشمرن كام كلها دي من كام كلها خيسن هندي من هذا جديد هذا في ساعات إلا من أجاني كام خيسن سترة دجامو كبرتي يرو إتي دائما كام سترة شو كبدتي بيجي إتنامني تجديد ما جبتنا خيستي أكنا كام كلها دي مكبدن أكنا سترة شو كبدن جامو وان أجايبات يجود خيسافو شمري مسلمات حجاب نكابة بيجبر سيستي أكنا بروتو سيترات على تيافون هدونا مدوكو Sirrii miti jechuudha waan kana sirreessuu qaba qaamni ilaallatu sirriitti gadi fageenyaan ilaalee sirreessuu qaba barattoonni barataan kamiyyuu amantiin isaa osoo hin tuqamin amantiin isaa akka eegametti ta'e barachuu qaba jechuudha barataan kamiyyuu sababa amantii isaatiif barnoota dhabuu hin qabu barattoonni kunniin sababa amantii isaaniitiif mana barumsaa irraa ari'amuun waan hedduu nama gaddisiisu qaamni ilaallatu jechuudha yoo sakatta'amuu qabanis ta'e sakatta'amanii barattoonni kunniin barnoota isaanii xumuruu qabu kun nama kamiyyuu ilaallata dubartoota uffata ammoo uffata hin uffannetu waan akkanaatiif saaxilamuu danda'a kana namni kamiyyuu waan deebisuu danda'u mee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Abbaattu ilmoo isaa tawaggaa 8 gudeete waan himuufillee gurratti namatti hin tolle innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun dhagaa wal dhageessaa sheer koppilink godhaanii sagalee ta'aa fi miyyoo tana abbaan isaa nama kana abbaan isaa kun haati miyyoo tanaa dhaltee yookaan deessee mana hakimaa jirti deemii ilmaan keessa naa buli janini ijoollee 4 qaba waliin qaban jechuu obsaa jedhama hinna tana inni miyyoo tana gudeedee miyyuma isaa kanarraan ka'ee miyyoon haadhatti dheexxee himatte mana hakimaatti haati tun immoo akkoo yookaan haadha abbaa ishii gartee abbaa miyyoodhaa kanaa wajji jirtu waan ta'eef akkoon tun hoggaa tana akkoon hinuu nama kana akkoon hoggoo dubbii tana dhageessu miyyoo san fuutee baddee akka seeratti wanni kun hin mul'anneef seerri waan kana qoratee jala bu'ee irra geenyaan micayyoo fuutee akkoon tun dhabamteeni amma wanni jirtu namni akkoo tana agartan qarshii 100,000 maallaqa Itoophiyaa badhaasa qabdan bakka jirtanitti qabsiisaa takka ammoo keessan dubbisaa namni akkoo tanaa fi miyyoo tanallee gartan jechuudha. Namoonni hedduu waa'ee kana irratti jechuudha sirrii miti sobaa jedhaa turanii jiran jechuudha akkamitti abbaan daa'imattii isaa irratti waan akkanaa godhuu danda'a akkamitti waan akkanaa hojjeta jedhanii namoonni hedduu yaada garaagaraa irratti kennaa turanii jiru wanti kun dhugaa ta'uu isaa sirrii ta'uu isaa jechuudha haati daa'ima kanaa wanti kun akkamitti akka ta'e akkamitti daa'imattii kana irratti abbaan kun waan akkanaa akka hojjete dubbattee jirti jechuudha haa ilaallume. dhimmi ilmootiti dhimma keenkee qofa osoo hin ta'in dhimma uummata keenya hundaati. Mee waan ilmoon tante mudate hawaasa Oromoo nama 700 jira. Maal akka raawwatamee maal akka tahee silaanuu himtee bareedaadha.
Beeka isin kanamaan dho'isulleen qabu beeka. Iyyee ani gaagizee san dhalaateen kutee beeka. Dhalaateen kutee bakka gizeen isin an dhalee mana hamaa jiru mana hamaati isaallee manuma hamaa san turre. Oguu sana jala ol deebi'ee inni mucaa kana bira godhe jechuudha. Ilmoo meeqaffaadha? Amma kan hin Ilmoo dhalamu meeqa qabdan? Isin lameen ilmoo meeqa qabdan? shaniin qabu. Mana yaalaa geessanii hundi isaaniitu innis wajjin deemeeti. Erga isiin deetteen booda ijoolleen manatti hafan kophaa waan ta'eef ijoollee san bira buluudhaaf gara manaa erga deemeen booda bira bulee wanti akkanaa kun ta'ee jira hedduu nama gaddisiisa. Icciitiin kunis akkamitti akka ba'e hundaayyuu jechuudha waa'ee kana irratti dubbattee jirti. Bira bulee daa'imattii kana irratti daa'imattii isaa waggaa 8 kana irratti waan akkanaa hojjetee jira. Waan hedduu nama gaddisiisuu fi nama rifachiisuu abbaan kun daa'imattiin tun icciitii kanas haadha isaatitti himattee jirti jechuudha. Mi'a xumura. Ergaa akkoo isatti himte booda deebistee dhuftee sitti himte. San booda inni eessa kute gisesan? Maal osoo niiti bara kana godhee nu dhiisee bara maal qabeetteeti san booda beenzila hunda nu naqee bara. Beenzila manatti moo namarratti naqe? Manan naqee nu hundaa nu gubuu ka'e bara mucaa sajjeesee dinqijii haati isaa maaliif akkana gootaa bakka bishaan morma geebbachi isa kanaa seena hedduun sodaadha beeta. Akkasitti akka namaatti firiijee isaa wajjin jiraachuu bakka wama sodaata akka wajji jiraachuu jira. Amma maali dubbiin akkanaatu hin jeetiin buusuun dhalee dhufee garaa dheedhiidhaan maali jee uyyee gisina lafaa jee ka'uu wanaaf hin filima warra keessan siigoo tolchee naa yaddani malee an waan akkanaa kana godhuun qabu jee yaa'ii godhee beenzila nu naqute. Asirratti wanti nu hubachuu qabnu maatii isiitiin yookiin haadha manaatiin wanti walitti fidu hin jiru jechuudha. Kun salphaadha ifaan ifatti waan beekamu isadha kan daa'imattii yookiin ijoollee kanneen bira bulee daa'imattiinis erga wanti akkanaa irratti ta'een booda deemtee eenyutti himte maatii isii yookiin maatii haadha manaatitti miti kan himte haadha isaatitti jechuudha. Wanti akkanaa kun waan akkanaa irratti hojjeteera jettee itti himte waan ta'eef wanti maatii isiitiin walitti fidu gonkumaa hin jiru. Haadha isatti akkootti himte jechuun coon. Waluma bira jirtanii gissan manuma tokko keessa jirtanii ati mana yaalarraa mana dheeyxeetii gissan. Mana yaalaa naafisiif walumaan turree hubar. Sii fi haati jaarsa keetii jechuu. San booda hayyee erga mana galtan booda kan miciyyoon akkootti himatte. Inni gisee san bikka san hin jiru abbaan manaa kee. Maal bakka inni guusan akkana gakkute. Guu ol deebi'u maali dubbiin akkanaatu hin jennee naaf yaatinis dubbanne. Hayyee. Ani gaa guusan gaa bakka maal maaf akkana dubbii kana tanaa dubbattan jee ibiddaas manattis qabsiisee anis dhalee guyyaa tokko mucaadhaas na duraa fuutee isinis tokkoo fi mucaa karam juu tokkollee ijoollees jalamaan fiigaa kutteeni isiidhaas guma sanuu ni tume mucuma tanaa hojjeessu malee jee. Anilleen bakka ati jiraachuun qabdu eega dubbii kana tanarra fe'isee sijjeessu malee jiruun tiyyanumaa hin jirtu hajuu ta'e beekta. Ni kaade jechuu. An godhuus hin qabu waan akkanaa tana sumaatutu sumaaf irra keessanii narra yaade malee waan akkanaa tanan qabu jee bakka beenzila sama jalaa rabbi na baase guunuti baane mucaa kiyyaate akka fuutee kuttee mucaa nama malee kanaa fi kanaanis gaayaa rabbi na baase jechaa fuutee manni itti qabate manni shidame manni qabeenya nuti qabnu guutuu jechuu sababa kanarraa fe'etti.
Baay'ee nama gaddisiisaa abbaan daa'imatti waggaa 8 irratti waan akkanaa hojjete jechuun waan dhaga'uufu namatti hin tolle waan hedduu nama jibbisiisu akkuma hundi keenyaayyuu beennu asiin dura ijoollee lamaan miidiyaa hawaasaa kana irra deemaa turan hundi keenyaayyuu hin beennaa ijoollee wanti akkanaa kun irratti ta'eeti ajjeefaman jechuudha kunis isaan wal fakkaata kana garuu kan adda godhu abbaa isiitiin wanti akkanaa irratti ta'e ajjeesuudhaaf ture jechuudha isaan booda ammoo icciitii kan erga baaftee daa'imattiin haadhatti himteen booda haati wanti kun akka seera bira hin geenne fuutee battee jirti waan hedduu nama gaddisiisu namoonni hedduus sagalee ta'uu dhiisanii jiran jechuudha yeroo ammaa kana waan akkanaa kanaaf jibbisiiseeti maaliif yoo jettani ijoollee asiin dura ajjeefamtee wanti akkanaa irratti ta'eef sagalee ta'aa turanii namoonni hedduu bu'aan haga barbaadamu waan hin argamneef sagalee ta'uu dhiisanii jiru daa'imattii tanaafis namni sagalee ta'aaru hin jiru jechuudha yeroo ammaa akka odeeffannoon garagaraa mul'isutti jechuudha yeroo ammaa biyya keenya keessatti daa'imman irratti jechuudha kun kan sooshaal miidiyaa irratti bahee ka sooshaal miidiyaa irratti bahee dhageenye waan ta'eef kan hin dhageenye jechuudha ka maatiin isaanii waa'een kun waa'een ijoollee isaanii akka sooshaal miidiyaa irratti hin baane dhossan hedduutu jira biyya keenya keessatti wanti akkanaa daa'imman irratti baay'ee ta'aa jira waan ta'eef qaamni ilaallatu ummatas barsiisuu qaba waa'ee kana irratti jedhee yaada. Abbaan manaa kee kana hojii ilmaan 5 qabdanii miti walii gala ilmaan 5 qabdeesseef miti. Abbaan manaa furii fi mucayyoo tokko. hayyee abbaan manaa hangee kun nayyuma qaba jechuun farshoo dhugamoo. sammuun isaa fayyaa qaba. Nama ajjeesee amala torbaidhaa ta'ee taa'ee bee taraa takka amma durallee anaa dhalee mucaa tokko mana keenyallee gubee abjee amata afuridhamee gaafa sannaafinni heddullee hojirree waan akkasii amala walii barrellee hin qabnu akkamatti bakka agizee dhufee walitti deebinee tumamaanis bakka amala osmaan juutumaan arrabarra boruu tola jechuun itti deddeebisu jira malee ani bakka ani amaluma saati malee ammaraatullee hin jiru naashiishis ni fayyadamaa farshoos ni fayyadamaa bakka waan fayyadamne hin qabu inni. jechuun nama ajjeeseettu amma dura. Nama ajjeesee amala torbaidhaa taa'ee bee eegasuun ijoollee lamaan tanarraa dhalee. Okay, jechuun si dura nama ajjee erga inni nama ajjeese booda walitti dabalamtammoo osuma waliin jirtanii nama ajjeese. Waliin jirru buusan ijoollee sadiin irraa dhalee osuma jirru bakka nama wajjin lubbuun namaatti baddee amala torban ganni hidhamee dhaabullee taa'ee isee eegee Afgaamii arrabaas boruu qaceelachuu maatutti na deebise malee inni baalagummaa fi baxaanummaa uumamarraa qaba. Namni kun waan hedduu hojjetaa turee jira akkasumas suusii garaagaraa wanti inni hin fayyadamne hin jiru jechuudha. Kana qofaa miti maatii isiitiinis gargar baasee sodaachisee si ajjeesa jechuudhaan isii akka horataa jaalattee osoo hin ta'in sodaatteeti jechuudha yeroo dheeraa kana hunda wajjin kan jiraataa turte yookiin ijoollee haganaa kan horatan mee haa xumuru. Duuba ati doorsisii waliin jiraatte moo akkamitti waliin jiraachuu dandeessee akkamitti ilmaan 5 dahuu dandeesseef? Dubbachuudhaaf bakka warra keenyarraayis na muree abbaa hiyyarraayis na muree haalii saabaa keessaayis na baasee yoo na biraa deemtees bakka takkaa jiraachuus hin dandeessu. Asii miti keenyaallee dheexullee jiraachuu hin dandeessu akkaan asii bulfaa jechuudhaan haala kanallee akkaaniin gadi hin baane magaalaallee inni dhaqee inni dhufu agabuus. Abbaa biyyaa galche. Hayyee. Bakka hedduu cunqurfamaa akkanarra gaggeessee nama bira tokkollee dhaquu na dhoorkee warra keenyaa wajjin adda na muree silisii warra keenyaatis narraa muree bakka hedduu takka na cunqursuu yoo deemsellee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu qaamni ilaallatu waa'ee kanarratti uummata sirriitti barsiisuu qaba, uummataaf hubannoo kennuu qaba jechuudha. Maaliif yoo jettani daa'imman irratti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana wanti akkanaa kun yeroo hedduu irra deddeebiidhaan irratti ta'aa jira, ajjeefamaa jiru waan ta'eef qaamni ilaallatu waa'ee kanarratti yookiin waan kanarratti sirriitti hojjechuu qaba jedhee yaada. Kun dhaamsa kooti. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu haa ta'uuti na barreessuu ani irraanfatina ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarra.